gacammoo isa afaan isaarra dhageenya ragaaggachuuf immoo jaratti nu bilbiltaa jechuudha yoo wanna ta'e inshallah akkas wayya silayyuutu jalqaba addisuu gaafannee jiran wayyaa ture. لا تعمقوا أكثر استفسروا منه بس كلمات أنه مسلم ثم خلوه يعني. أيه. التبل بلا من اتفاقاته أديسو زوري صلاة maali hooli gan wal urguftu jo yookiin an ganna buusaa cufadhee sagaleedhaan hasa. Bu Imraan kan wal goru jira yaa afwan. Karaa wal urgufaa. Ane jira. Addisu. Addisu. In dhaga'ama ustaas. Wayya. Amma dhageenye jirraa dubbii maaliif akka ta'e akkam akka ta'e adda baafanneedhaa jirraa kana jechuun gaafsana ammoo asoosisuudhaaf jecha waan dubbata hunda adda baafanneerra garuu afaan kee irraa dhaga'uudhaafi waan tokko viidiyoo irraa dhagee si gaafadhee dhumarratti damaddamna nuti dhageenya hubanne garuu waan achirratti dubbatte si gaafadheetiin afaan kee irraa namoonni akka adda baafataniif immoo waan tokko si gaafadhe naa eeyyamta. Akka ajaa'ibaattan si eeyyama. Hayyee waan viidiyoo kee irraa dhageetu jira waan sanaa tokkoon irratti ibsanaa kennita achiraa kan dhaggeeffadhe tokkoffaan gaggabaasee qabadhe jaalatus jibbitus amantii manatti kadhataan jira ka jedhu sana dhuguma manatti Yesuus Kiristoosiin kadhataa jirtaati Allah dhiiste. Gaaffii bareedaadha ustaazii Fara'aan kana kan gaafannee turre guyyichi guyyaa sanbataa ture. Guyyaa sanbataa kana ijoolleen amma saayyaanaa soofsiisaa turan kuni shaashammannee irraati na dubbisuudhaaf gaafa dhufanii jedhanii ganama sa'aatii 2 isa bilbiluu jammare hamma sa'aatii 6tti na cannaqaa ture nan cufaa hin bilbilaa moordammoo kanaan durallee dhimma abdii wajjin kan wal qabatu waan walitti buuneef afaan koo na balleessu yookaan dubbinarra barbaade maqaa na balleessu barbaadaa laata kan jedhuuf silkii irratti cufaa tureeraan. Sifa galuu jechuudha. Innaa eenyudha namni akkasii cannaqu kan naan jedhee mucaa hiriyaa mucaa daffuu jedhamu. Addisu dhiifama ragaasiif bahanii jiranii akkasii cannaqaa jiran ragaasiif bahanii jiranii nuti illee hin beekna dhumarratti hin dubbatta maaliif akka waan kana jette garuu akka namoonni gabaabaatti waan kana sirraa hubatanii fi waan si gaafadhu daayireekti akka naa deebistuufi. Rabbiin Allah dhiiste Yesuus Kiristoosiin dhuguma manatti kadhataa hartamoo kadhataa hin jirtu. Dhumarratti immoo si kennee carraan dubbatta hunda isaarrattu maaliif akka jette? Obboleessa koo manatti galgala yeroon hirriba kootiif dhaqu akkuma beekamu salaata koo salaatee Allah koo kadhadhee rabbi koo kadhadheen ciisaa jira malee dubbii kana kanaas ofsiisne hiccitii amoon amantaa lamaan gidduu deemee walitti buusuuf shakkii garaagaraa inni uumaa ture addaan baafachuuf qulqulleeffachuuf maaliif akkanaa bilbilee addaan baafannee dookimentii godhachuudhaaf dubbii harkaa baasuudhaaf kan goonedha kun. Galatoome. Gaaffiin kiyya lammaffaa haadha abbaa kee osoo si biratti arrabsanii maal jettaa? Waaqa keetu arrabsamaa jira jettee ture. Waaqa namaa kan arrabsaa jiru hin jira warra garee shaadaa keessaa akka tasaa ta'e yoo jiraate moo ammas dubbiidhuma harka baasuuf kana dubbatte? Baay'ee galatoome. Inni kunis guyyaa gaafa sanaati. Bakka dhaabadhee haasa'e wajjin nan yaadadhaa viidiyoo baneennaan deebisee narratti cufee kanaas ofsiise dubbii kanarratti. Innis akkasi. Isa kanas ijoollee makanaa wajjin jirra. Dubbii kana iccitii ta'een sitti mawaadaa galinaan jedhe. Maa inni jennaan amma fakkeenyaaf anaan kan na dabbaree garaan koo na dadhabee nan baha kan na jechisiise isa isaan waaqayyoonii ilma namaati jedhanii gaafa isaan arrabsan waan an dadhabee feennaan haadhaaf abbaa kee gaafa si biratti arrabsanii nama dhukkuba kan jedhu ijoollee kana bira dhaabbadhee dubbii kana harkaa gadi naquudhaaf kan haasofnedha. Galatoome. Thank you. Kabira akkas jette ture. Iccitii tokkoon sitti himaa dhiibbaa nuti gochaa jirru abdii achi keessaa deebisuuf jette. Abdii achi keessatti jabeessuma achi keessaa deebisuutti jirtam. Otoo abdii kee achi keessaa deebisuudha ta'eeti ji'a 2 guutuu achiin dhufuun ture. Ji'a 2 guutuu achi keessan taa'uun ture. Yaalee 7-2 yaalee yoo dadhabee dhiiseen deebi'a. Moordammoo otoo abdii achi keessaa deebisee kiristaanummaatti deebi'uudha ta'e hamma kana kiristaanota wajjin miidiyaa irratti wal tagaaffatee lafa irratti illee waliin tagaaffatu. Isa kanallee isa inni jalqaba haasaa gaafa isaa wajjin jalqabne dubbii kana madda jalqabaa harkaa baasuudhaaf ijoollee kana bira dhaabbannee dubbii jalqaba ittiin dubbii harkaa baasuuf jalqabnedha kun. Hundaa'uun yaada kan hiriyaa koo mucaa dassuu jedhamuun naaf fideyyuu. Galatoome ayyee.
kabira abdiitti birrii baay'ee dhangalaasanii kanaafuu achi keessaa ba'uu hin danda'u ammaan booda jette birrii namni kenneef tokko hin jira. Baay'ee gaariidha. Ani abdii hojii hojjetee buluun beeka malee abdii birrii irratti dhangalaafame hin beeku. Isa kana akkuma mucaan amma yaadanuu kennaa ture jarri anaaf abdii adda adda nu ilaalu. Kana duwwaayyuu miti abdii fudhatanii olii gaddeemanii wookii goosisanii biyya daawwachiisu nuun namni garagalee nu ilaalu hin jiru. Isa kanarraan kan ka'e maallaqa mataa isaayyuu dhoksaadhaan nuun dhoksanii abdii irratti gashaa jiru. Akkuma mucaan silaa haasa'e abdii gargaaraaru malee nuun nu gargaaraa hin jiranii. Kanaafuu dabbaramnee keessaa baane bahuudhaaf jedhaa jirra waanta ta'eef atillee keessaa ba'ii birrii 100,000 sin gargaaraa. Ijoollee biyya Arabaa jiranii sin jaalladhadhiitii itti fayyadamii. Ijoollee Itoophiyaa shamarran jiran immoo mana algaa geessi wajjin walqunnamtii saalaa godhii viidiyoo waraabiiti. Viidiyoo sana nan gadhiisa yoo sin maallaqa naa laachuu baattan jedhiitii maallaqa harkaa sassaabbadhu tooftaa kanaanan biyya kanaati Itoophiyaadhaa baheen achi keessa gale'an kan jedhe ijoolleen kunoo dhaabbatanii gaafas dhaggeeffataa turan. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Garuu kana makuma afurii basaddeenu dhagaa jira ijoolleen wanni chaartu ragaa qabda garuu waan kanaaf. Isisan illee hacuuf Mucaamaa yoo musaafaa barbaadde irra deebite. amma toobatee jira akka hundattuu wanni sun illee haa dabalu. Gochuu dandeessa. Waa'ee Ustaada numa fixaa. hin finna ishee jalqabne maaleesh ustaaz maaleesh. Ustaaza fixeera ragaa kan amoon akkasiin jedhan qabdu. Bravo gaaffii bareedaadha. Amooni dhugaa dubbachuuf taanaan taaktikii hundumaa saamicha imo irratti taaktikii bareeraan garraamummaa dhuman jiraadha. Gaafa naa bilbiltus garraamummaa man sirraa kaasa'anii shira yaaduun beeku waan ta'eef gaafa naa bilbiluu silkii lama qabaa tokkoon nattaasaa tokkoon riikoordii godhachaa ture yeroo sana. Yeroo inni kana natti haasaa ture immoo ijoolleen kun na bira turaniiru. Kan inni ijoolleen kan isaan haaranii dubartoota biyya Arabaa jiranii maallaqa irraa sassaabbadhu. Sinin jaalladha sinin fuudha jedhi. Ijoolleetti shamarran musliimaa Itoophiyaa kee jiran immoo mana sireetti geessi wajjin wal qunnamtii saalaa gochaa viidiyoo waraabbadhuuti maallaqa hamma barbaadde gaafadhuuti maallaqa sana sinin naan kennitan taanaan viidiyoon isin gadhiisa jedhiiti as faraarra'i kan jedhe ijoolleen gaafa sana dhaabbatanii dhaga'anii kanarratti ijoolleen miira keessa galanii arrabsanii nan nurratti cufate gaaficha. Okay galatoomi. Garuu haasaa harkaa fuuchuuf amma kana haasofsiisaa turtan yoo ta'e as deebi. Xumureera gaaffii tokko malee na nafne garuu wanni asirratti jedhu haga kana guutuu haasaa harkaa fuuchuudhaaf haasoftu taana alalaqalli nama 3-4 si bira jira bilbilaan tokko waraabbachuun dirqama ture kun waan qoosaadha miti haasaa inni haasa'e kuni akka seeraattu isa gaafachiisa ture. Alaa kulli haalli waraabbanne taanaan egaa rabbii keessan ibsintu wal beeka. Gaaffii dhumaa akkuma jookiitti si gaafadheen asumaan xumura garuu kaabdiidhaa birrii kennama jedhan sana obee itaanis nan qaqqabne utuu natti himtanii anis fudhadhe jechuufan isin gaafadhe sanillee amma garuu kan dhumaa kana isin gaafadha. Yoo umraa deemte achumaan baddaa kottu waliin banna. Ishee kana irratti ibsa kennite inshaallah. Baay'ee gaaffii bareedaadha. Okay, gaaffii bareedaadha. Gaaffiin kun kan inni ka'e Ustaas Fara'aan akkasnaan jedhee ture. Mucaan sun mucaama bilbiltaniif akkasuma mucaa dassuu jedhamu isinii ergees akkasuma warra kaan bilbila teekkoon kaamoon haayaan qabadhan ture. Inni na jalaa badeeti malee bilbila kana iyyuu iyyaafannaa meeqaanan argadhe. Bilbila ustaasa tokkoofaa akka ta'u ta'ee isin nan qaqqabsiisa barbaade jechuudha. Inni guddaan akkas jedhe egaa obbolaadhaa isinooti siin immoo biyya alaa isiniin baasanii ree jennaan inni kun iccitii lammaffaa isaati. Isa duraa tokkoffaadha inni kun lammaffaa irrattidha. Wanta achirratti haasofne kana hundumaa dhumarratti iccitii guddaa tokkoon sitti himaa kan jedhu kaasee ture. Icciticha argachuudhaaf akkuma dhageessan sanatti haasofsiisneerra ijoollee masanaa wajjin taane namni guddaan tokko illee gidduu jiru isaanis addanuma nama naannoo wanti jiraatanidha. Maal jedhama laga xaafoo warra jiraatanidha jechuudha. Isaanillee nu wajjin turaniiru. Isaan mataan isaaniillee dhaggeeffatanii isaan machirratti haasa'ame kana akkasitti haasofsiisnee iccitii kana baafne. Maa inni iccitiin ati natti himtu jennaan jimaata dhufuuni gara pheenxeetti deebi'a waanta ta'eef na wajjin hin deebi'i. Yennaan sa'aatii meeqatti jennaan galgalan deebi'aa naan jedhe ishiin jedheen. Ganama jimaata isaa galgalaa naa bilbilee galuuf jechaa irra ishiin jedheen. Bakka har'a gudii magoona jaratti kana sammuu ishee irratti xabannaa. Rakkoon tokkoon jiru atumti irra galii malee minaaminenne inni achumaan naqee pheenxee ta'e hangalgala isaa dhufee mana abumaasfaa keessa taa'een barnoota barachaa ture.
Kanadha. Ayyee hedduu galatoomi yaada kiyya dhumaa dubbadheeti inshaalla namoota biraatiif carraa dabarsaa maalinni dhugaa dubbatuudhaaf akka namni ragaa utuu namni ragaa sii bobaateeti ana dabalate ana farhaaniin ani sagalee reefinarra dhaggeeffadha miidiyaarra deemu nama keessaan na erge I think galgala na ergamee ture natti fakkaata har'a dhaggeeffadhee otoo nama biraa ta'e warra ijoollee xixiqqoo dhiisi anumtiin amanuu ture. Alhamdulillah garuu rabbiin immoo adda baafadha waan jedhe bilbila sana argannee mucaa musliimaatti immoo dawwale kiristaana miti ati dubbii harka baasuuf kana jettullee garuu dubbiin akkasii keessa amantii keessatti dingata daangaa nama dabarsa toobaa waan nama gaafachiisu dhagaadhaaf hin sagadaa waan garaagaraa kun inshallah sana keessaa nu naasofna garuu walumaa galatti immoo obbola tokko musliimaatti wanti nimuu barbaadu namni waan baay'ee namarratti hojjechuudhaaf kaayyoon halkanii guyyaa hojjetu tokko hin jiru. Anaddisu musliimatti beeka. Hagaarraa Islaamummaa isaatti beeka eenyuunuu jechuudha. Garuu hoo amma inni gaafa dhufe ani kiristaana jedhutti utuu abbaan fedhe viidiyoo miti waan barbaade fidee dhufe. Viidiyoon sun ba'ullee hin jaallanne banagaraachillaa. Maaliif waan ofii keenyaati inni dhufe afaan isaati ani kiristaanati har'aan booda jedhe amma dhaqee inni viidiyoo ba'u irratti dubbachuu raasu asfalligamu ture dubbachuun mamuun barbaachisu ture. Egaa erga viidiyoon ba'ee viidiyoos kan baase abbuma waraabee baase haa ta'u erga ba'e immoo innis dhufee kunoo qalbii keessan keessaa baasaa wanni nuti goone isa dubbachiisuuf jenneeti malee ofii keenya waan kana barbaannee miti ofii keenyaati waan kana jechuu barbaanneeti miti garuu waan inni jedhu harkaa fuuchuu fi jedhanii warri viidiyootti dawwale sun keessa dhageessanitu dhumarratti waan inni uummataan jechuudha barbaade jiraate addisuun hin jedha garuu ustaaz Abwaliis Abumaazis jiru inshallah tuufa. Ifama saamuu komiti iccitii tokkotu jira iccitii kana tun dubbatiin garuu darbuun barbaadu maqaa rabbi tokkichaa maqaa quraana rabbiitiin isin kadhadheera daqiiqa muraasa naa laattu. Tokkoffaani inni guddaaf inni olaanaan mucaan kun yaaliin inni kanaan dura raawwachaa ture stiil amma maatiitti amma obbolaatti yaalii hojjechaa yaalii waa meeqaa raawwachuudhaaf basaasummaa hojjechuudhaaf baay'ee yaalaa tureera. Afaan isaarraa baasee anatti kan inni dubbate ijoollee garee wangeelaa gaafachuu dandeessu kan akka waajiifaa gaafachuu dandeessu kan akka hawwiifaa gaafachuu dandeessu namoota garaagaraa gaafachuu dandeessu. Ijoolleen garee wangeelaa addisuu wajjin dhimma sagalee achi keetti waraabdeen addana keetti dhuftee mucaa kana wajjin walitti buuta taanaan unu wajjin walitti buute waan achitti fitte achumatti fixiitii nama haaraa ta'in wajjin jiraadhu jechuudhaan kan akka barsiisaa Xiibee Soonfaa kan akka barsiisaa Gobanaa USA Ameerikaa kan jiranii dubbii cimaa irratti kaasanii afaan qabsiisanii turan. Anaan garuu yaada sadii naa kenne. Inni tokkoffaan maal naa kenne wallaahi ma billaahi nama lafa kanarraa jaalladhu yoo jiraate obboleessa koo abdii qofaadha isaanan isinii kakadhaa jechuudha akka namaatti gaaffii kana sadannaa dhiyeesse innis maayin yoo kiristaanummaa keessaa deebite viidiyoo kennaniisa hin deebitu taanaan waa laman godhaa tokko uummata islaamaaf siin walitti buusnee yookaan uummata islaamaaf siif abdii walitti buuse yookaan siin hin ajjeesisa yookaan abdiin ajjeesisa tokko laa kana qabadhaa. Maqaa rabbiitiin ani isinii kakadhaa jechuudha. Tokko lammaffaa yoo uummatni islaamaa isin irratti dammaquu baate siif abdii walitti naqee siif abdii gidduutti diinummaa hin uumu yoon ta'e isin taa'aati kana na ilaalaa kan jedhe isa mataa isaatiiti. Itti fufee dheengaddumaa isa ittiin dhufee shaadaa qabachuuf jedhu kana narratti bilbilaa ture irraa kaasuun didi. Deddeebisee bilbile irraa kaasuun didi. Kallatti dhumaan naa bilbileetu gaafa inni cannaqee jedhu maalaadha kenarraa dhabdeeti kan narratti bilbilaa jirtu jazbaa wayiidhaan narraa dhaabbatta taanaan narraa dhaabbadhu narraan dhaabbattu taanaan karaa deemtu deemee anis nan deema. Qoshaashaa akka keetii takka argee hin beeku xawalwaallee wayiidhaan narratti hin bilbiliin lammaffaa dhimma anaaf si walitti nu fidu hin jiru ittiin jennaan akkas naan jedhe. Kaayyoon gara islaamummaatti deebi'uu kooti ergama dhimma abdiif dhimma kee irratti hojjechuu koo akka ta'een gurra si buusuu barbaada naan jedhe akkas naan jedhe gaafa guyyaa sadaffaa shaadaa qabate. Tokko iccitii kana asumaan qabadha. Iccitii kana asumaan qabadha. Inni lammaffaan ammas amoonii dhuguma duroomu kiristaanummaa kee gaafa ba'eoo kiristaanummaan sirrii miti jedhee islaamummaatti dhufe amma immoo takka ture islaamummaan sirrii miti jedhee kiristaana dhaqe amma immoo kiristaanummaan sirrii miti jedhee kan inni as deebi'eef gurbaan kun basaastuudha. Maqaa rabbii waan ani isin kadhadheef hinaasaa. Lammaffaan gurbaan kuni dubartii fi maallaqa malee danda'een jiraatu. Jala beekaa kan. Isti hanga waldaa masarata Kiristoos maqaa hundeessee ba'e sanaatti bareechinee dhimma kana beekna. Qaa ustaas maqaa rabbii qaalii rabbii nan isin qabina jalan dubbatiina.
Addisu akka gootu rakkoon qabu. Waan inni siin jedhe qofa nutti himi malee. Hin fixanna hiccitii guddaa kana. Amma nutti himta si dhaggeeffanna garuu waan inni jedhe qofa nutti himi malee